Eelduun obboleettiin Abiraan fa'aa mucaa lammataa garaatti baatteetoo jirti. Isas immoo gammachuu ishii obboloota ishii walitti qabdeetoo itti himtee jirti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe, like, comment gochuun akka isin jabeessitan jaalala Waaqayyoon sin gaafadha sinin jecha jechuudha. Eelduun egaa baay'ee amala qabeetti akkasumas immoo jiruu ishii of dandeessee kan jiraattu yoo taate gaa'ela Roottaa fi Abiraam gidduutti illee uma tokko kan hin dubbanne yeroo gammachuu isaanii qofa kan argamtu yoo taatu egaa keessan immoo waliidhaan kanaasahan kan dubbatanidha. Egaa buziyyeen immoo Abiraamitti akkasumallee deebittillee kan dhiyaattu yoo taatu egaa yeroo tokko alonee walirraa nama fageessaa keessaan immoo akka wal jajjabeessaa jiran akka wal jaalachaa jiran jechuudha. Kanasitti ibsamu haa ta'u malee annan badaa alonni naaf hin mijatanii dafeen dhufa siniin nan jedha garuu immoo har'a dhufee jira. Obboloota koo hunduma isaaniiyyuu waamee jira. Sapiraayisii qabu. Sapiraayisii sanas immoo waan hin jedhee isaanitti immoo hin beeku. Baay'ee tokkodhaan gammadeetoo jira kanii ishiin hin jettee jirtu jechuudha. Egaa Abiraamis hin dhufee buziyyeenis jechuudha. Har'a maaltu ta'ee maa hinni akkamittiidhaan iddoo kanattis argamuu dandeesse? Eenyutu iddoo kana sitti hime? Iddoo kana akkamittiin beekuu dandeesse? Kaameraa himaaniidhaayi jettee jechuudha. Argitanii kaameraa himaaniin isaanii tokkodha jechuudha. Tokkodhaa fi mindaa kaffaluu bakka qaxaroo iddoo akkasitti viidiyoo waraabaan jira, iddoo akkasitti viidiyoo waraabaan jira jedha. Inni achi booddee daxxumuree oliif gadi deemaa jechuudha. Iddoo san wawwaamanitti argitanii tokko qabu jechuudha kaameraa himaanii. Anarra naa galee jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi eeyyusatu nutti agarsiise minaamina jetteen jechuudha. Ishiinis akkas taanaan shaggaadha. Garuu maaltu si fidee? Maal taatee dhufte iddoo kana? Baddee jirta jennaan bakka walumatti qabamna jedheen walumatti qabamnee haala kanadhaan dabarsinee waan hin beekneef jedheenanii bakka dhufe iddoo kanatti yennaanii viidiyoon ta'uu isaa akkasumas immoo iddoo kanatti ta'uunsaa baay'ee tokko nu ajaa'ibsiise. Maaliif manatti hin taane keessaan garuu wal dubbisaa jirra bilbila haanii jette buziyyeenis jechuudha. Abiraamis immoo maali dhalaa ta'ee bakka shakkuu jalqabee yaaddoo keessa galaan bakka kufuufan jedha jechaadha kan inni ture. Yookiin kuftu bakka naamina yoo kuftes immoo kufiqaa jechaanii turte jechuudha. Baay'ee tokko kolfaa qalladaa qoosaadha jechuudha kan isaan turanii. Achi booddee maani laataa jedhanii ani garuu waan tokko shakkaan jira jedhe jechuudha. Buziyyeenis hojii wayii jalqabeera jette satta'ee fi laata jette lakki inni ganaadha maama jette jechuudha. Gidduu kanatti immoo deef hin dhufe jechuudha. Yeroo deef dhufe sinitti himaa iddoo tokkotti jetteetti waan ta'eef hin dhufe hinillee jechuudha. Obboleetti keenya akkamiin naana jennaan har'a gaa'ii ani walitti sin qabee jira jennaan sin kan walitti nu qabne haala kanadhaanii maal jechuudha. Silaayii walitti nu qabuun keessan baay'ee bareedaadha. Obboleessa koo fi ana faana innillee haala kanadhaan kolfee walitti qabamne hin beeknu tutturreerra. Guyyaa ayyaanaa mootoo gootee maal qabaayyuu walitti qabamuun keenya Abiraamis jechuudha. Boodarra egaa'ee kennan ani isinii qabu kiisii kiyya keessa jira jechuudha. Kiisish keessaa baastee jechuudha. Akka dabdaabbeetti waraqata gaafa buziyyeetti kennitu buziyyeen gaafa dubbistee jettu egaa Abiraa wajjin hin dubbisnadhee harkattiyyuu qabuu barbaade akka garaatti baattu in ibsa jechuudha. Waraqatichi baay'ee tokko gammadanii jechuudha. Buziyyeenis aammattee akkasumallee deeb jechuudha. Abiraam akkana garagalee akkamittiidhaan maal ta'eeti miixaanii waggaa geesseetti jennaan raftaniin bultanii ciiftaniin bultanii hin jedhun seetanii hin dadhabuu hojiin ooluu halkan akkamiin jeeqin jedheen. Injeeqini dadhabee galaa hojjechaa oolaa hin jedhuun seetanii achi booda bakka kolfatti taa'anii taphachuutti taa'anii dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Waaqayyo sarii keenya sanyii keenya haa baay'isu isammoo dabalee dhala sii kenneef galanne haa ta'u. Namni dhala harkaan hin godhatu Waaqayyotu namaaf kenna. Isa kanaafiyyuu baay'ee tokkodhaan namatti tola. Si'iif sii gammannee jirra. Homaa rakkoon tokkollee hin jiru jedhanii. Abiraam immoo meeqa barbaadame meeqa feetaa jedheen achumaan jennaanii anamman fe'u afuriin barbaada fedhiin kiyya afuridha jennaanii. Akkas bakka waggaa tokkodhaan dayi jennaan
kolfanii maarree warra laakoo akkas godhu akkasittidha walitti taansanii dahanii sana booddee gara hojii isaanii deemu jennaan rakkoon qabu carqii walii keessanii qayyaraa wal qayyaraa jettaanii maal rakkoo qaba jechuudha deebisi haala sanadhaan dhugaa dubbachuudhaaf fataa jedhanii kolfan jechuudha lafa kanatti garuu ifaan maaliif hafire ifaan maaliif hafimoo hojiidha moo egaa Abrahaam faana si inaraaramne miti re'eefaan jechuudha. Abrahaamidhaan baay'ee akka jaalatan mi beekama. Abrahaamidhaan baay'ee jaalatu dhugaa rabbii me baay'ee hangana kan hin jedhamne amma eeltuun jechuudha Abrahaamidhaan qaqqabachaa turte maalan balleesse laata jedhe fa'iyyuu osoo balleessaa ta'e loladha malee kokkolfaan ta'aaree naamna jechaanii turte jechuudha. Innaan kumamtummoo hin kumamta yeroo balleessaa keetis balleessaa ni qabda naamna jetteeni bakka qaqqabachaa waan ni ta'a. turtee achi booda amma gaa waan baay'ee na kajeelchisa waan baay'ee na barbaachisa jettee jechuudha yoon na baattanis yoon na baadhaasin hin jedhe na baattu sagaliidhaa fi waan inni isin hin jedhe akkasin naa guutan nan barbaadannaan jiraannaan uma rakkoon tokkollee hin jiru waan ati barbaaddee fi waan ati feete sii gochuudhaa fi awwii qabna uma shakkii tokkollee hin qabnu kan jechaa ture jechuudha Abrahaamii yoo ba'aas ta'e immoo dargaggoonni isaan kun maal hojjetu kan simbaanne jetteen jechuudha buuziyyeenis ala sanaadhaan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha gaayii xiqqooshii yeroo wali iramu sirrii hin ta'u jechuudha isaanii yoomiyyuu nuti addan baanu yoomiyyuu nuti waliidhaan jedhachaadhuma akka turan jechuudha hegaayii yeroo nagaa yeroo gammachuu kinoo haala kanadhaan jechuudha viidiyoodhaan ta'uun isaas himmoo jechuudha gaayii waan baay'ee jira miti kanumaafidha gammachuun isaanii agarsiisuudhaaf ta'u mala jechuudha ani yeroo akkasiittiin ishiin argamuu dhiiste Abrahaam gidduutti mul'achuu dhiistu bakka gaa'ela ishii qofa waan jettu natti fakkaata ture keessaan akka wal jabeessaa jiran akka wal quba qaban akkuma waanti mee buziyyeen jettu yeroo hundumayyuu dhugaadha nuti keessaanii waan gochuun nu malu hundumayyuu hin goona jechaadha kan ishiin turte namoonni ati bichaan maali mana jedhanii egaa natti fakkaate akkasittiin bakka fataadhanii jechuudha kaayii kinoosa kanadha akkamii miixattu himtee taree jennaan ennuman jala ga'een itti maakanii ishiin jette jechuudha maali jennaan ijoolleen baay'ee hinaaffite ijoolleen baay'ee hinaaffite haadha manaaf abbaa mana mucaa xiqqoo tokko argatan faarfattoota nagarree feesbuukii irratti jechuudha mucayyoo bareeddu ishee tokko jechuudha faarfannaa hojjetu jechuudha tajaajiltootadha mucaa isaanii akkam akkashiin godhattu jechuudha Abrahaam baay'ee sagarramee sadhiisuu dide jechuudha inni walinaafuu akkamitti naamna jedhe jechuudha innillee bakka eebbisee bakka baay'ee tokko jechuudha namatti tola bichaa jechuudha nama gammachiisa sinillee waaqayyo nagaadhaan singalchee dhala siniif haa kennu dhalli qabeenya waan hundumaa irra caalti siniin jechuun jaaladha eebbifamaa lammii koo qoomoo koo sinan jaaladha